Guyyaarraa akkamitti akka PowerPoint qopheeffannu namoonni gabaasa garagaraa dhiyeessuudhaaf presenteeshinii garagaraa yoo qabaatan ni rakkatu jechuudha. Ammaaf mee akkamitti akka qopheessan isinitti argisiisa. Asirratti fidee raayit kiliikiin godhaa. Sana booda fooldarii kiyya kana keessatti jechuudha. Kophaattis yookaan immoo windoo irratti illee gochuu dandeettu. Ammaaf ani garuu fooldarii keessatti hojjechuu barbaade. Kanaaf PowerPoint presentation kan jedhu irratti cuqaasa maqaa kennaaf. Kan biraatiin akka yeroo biraa wanna jalaan fakkaanne jechuudha. Maqaa erga kennee booda double click irratti godhaa. Sana booda PowerPointiin kiyya naa dhufaa jechuudha. Akkuma naa dhufeen mata duree isaa barreeffadheen jira kunoo. Sana booda eessatti yookaan gabaasa eenyuti. Akkasuma immoo iddoo fi yeroo kamitti akka ta'e haala kanaan kaa'uu ni danda'ama jechuudha. Waan beezik ta'e isinitti himuudhaa fi wantoonni biroo hedduun of duratti kan laallu ta'a. Viidiyoo kana garuu chaanaalii kana maal gochuu qabdu? Subscribe gochuu qabdu, comment like gochuun barbaachisaadha jechuudha. Nama biraa akka ga'u immoo share gochuun barbaachisaadha. Kanaaf amma maal goonee jirra asitti mata duree barreeffannee jirra. Itti aansinee amma slaayidii itti daddabalanna. Slaayidii itti yoo daddabalannu kunoo mallattoo tanaan as biratti argitaniirtuu miti. Itti daddabalanna jechuudha. Ammaaf asirratti kan lammaffaati irratti waa'ee gosa gabaasa kanaa kaa'een jira. Asirratti immoo maal inni barreeffamaan immoo asirratti amma fakkeenyaaf kana asirratti haala qabatamaa wantoota tokko barreeffamaan kaa'een jira jechuudha. Asirratti immoo slaayidii itti aanee jiru irratti immoo maal gochuudhaaf deema mata duree erga barreesseen booda waa'ee slaayidii kana erga barreessee booda asirratti giraafiidhaan chaartii kaa'uu barbaada waan ta'eef chaartii asirratti kiliik nan godhaa. Chaartii gosa kamiin filannoowwan as keessa jiru anammaaf koloman kan jedhu kanarratti kaa'een jira. Sana booda koloman kan jedhu kanarratti erga kaa'een booda raayit kiliik irratti godhaa jechuudha. Maaliif ragaa as keessatti harka kiyyaan galchuu barbaada waan ta'eef filannoo biraatis booda isinitti argisiisa. Asirratti kiliik yoon godhu asirratti edit daataa kan jedhu jira. Edit daataa kan jedhu irratti erga galee booda chaartii naaf fidaa jechuudha. Ammaaf amma as keessatti waa'ee kana as birattiin kaa'een jira. As biratti illee waan barreessuu barbaadu akkaataan ittiin gabaasa sana qopheessuu barbaaduu fi gosa gabaasa sana asirratti immoo siiriisiin tokkoffaan kana jedhaa. Siiriisiin lammaffaan immoo mata duree gubbaa irratti kana jedhaa. Sadaffaan barbaadu jechuudha. Yoo barbaade immoo sadaffaas kaa'uu danda'a. Ammaaf garuu sadaffaa waan hin barbaanneef garanatti dhiphisadha. Kun immoo performaansii waan as keessatti taa'ame kanaa jechuudha. Haala kanaan taa'amee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan erga taa'ee booda garamitti deema jechuudha. Gara giraafii kiyya san laaluutti deema. Chaartii kiyya laaluutti deema jechuudha PowerPoint irratti. Kunoo haala kanaan naa taa'ee jira. Amma haala kanaan naa taa'ee jira. Kanaaf maal gochuun qaba? Asirratti sararri kun asirratti jiraachuu danda'a. Sarara kana asirraa balleessuudhaaf asirratti erga cuqaasee booda raayit kiliik akka bareedu jechuudha. Raayit kiliik irratti erga godheen booda dileet yoo jedhan sararri kun hin bada. Kanneen immoo barreeffama jalaa ibsa isaa kanneen guddifachuudhaaf hoomii keessa seenee erga irratti kiliik godhee booda hoomii keessa seenee maal godhaa? Booldi gochuu danda'a. Sana booda immoo kalarii isaa filachuu danda'a jechuudha. Kalarii isaa haala kanaan haala kan barbaade irra kaa'ee foonti saayizii isaa guddisee haala kanaan teessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan erga teessisee booda asirratti amma maal ibsa giraafiin kennu kun waan ibsu tokko hin qabu. Waan dhadhaabatu wayiiti. Chaartii dhadhaabatu wayiiti. Kolomanii jechuudha. Isarratti raayit kiliik yoon godhe addaa taalee bilka jedhu dhufa. Maal gochuudhaaf? Lakkoofsa achirratti baasachuudhaaf. Asirrattis ammas haala kanaan addaa taalee bil kan jedhu asirratti yoon kaa'u lakkoofsa naa baasee jira jechuudha. Kanaaf giraafiin tokkoffaa kana fakkaata. Chaartiin tokkoffaa kana fakkaata jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya asumarratti dhaabata. Kana jechuun immoo viidiyoowwan itti fufan jiru waan ta'eef isaan argachuudhaaf subscribe, comment, like, share gochuun dagatina.